Ijoolleen keenya biyya arabaa jirtan dhugaa waaqa sirriitti of eeggachuu kan isin qabdan isinitti hima. Soobanii karaa keessaanis karaa giruuppis dhufanii hojii onlaayinii biizinasii madaamii kushinaa keessaa bayi jedhanii warroonni isin janajjanan karaa hiriyaa keessanis warroonni janajjanamaa jirtan bilis of eeggadhaa. Mucayyoon tokko kunoo 50,000 kaffaliiti miseensa ta'inaan jedhanii 50,000 ergan kaffalee booddee bilookii na godhanii. Kanaafiyyuu ijoolleen of eeggadhaa. Hojii onlaayinii jedhanii warroota dhufanii oduu sobaa isinitti afuufanii bilook ofirraa godha. Ijoollee hiriyaa keessattuu immoo janajjanee siin geessa. Isaanis jaallatanii osoo hin taane jaratu sheerii argattu nama fidaa miseensa fidaa jedhuuni. Kanaafiyyuu ijoolleen biyya arabaa baay'een isaanii immoo ijoollee biyya arabaatti isaan qabachaa jiran. Maaliif ijoollee biyya arabaa irra doolaara jira waan ta'eef. Kanaafuu hojii onlaayinii warra jedhanii isin janajjanan dhugaa waaqa hin seenina. Hojiin sirrii miti. Hin seenina bilook ofirraa godhaa jarashi hin seenina. Adaraa obboloota kooyi dhugaa wanta obboleettiin keenya jette kuni waan sirriidha. Anuu ofii kiyya waan baay'een arge jechuudha. Ijoollee baay'eedha kan keessa hojii onlaayinii kana jechuudha. Adaraa keessa hojii onlaayinii kanarraa of eegaa. Hojii onlaayinii kun immoo dhugaa miti soba jechuudha. Sobanii qarshii keessa isin nyaatanii ijoollee baay'eedha kan anan ofii kiyyaayyuu beeku jechuudha. Na biraa kaffalanii hojii onlaayinii kana booda bira na biraa gaabban hedduu takkatu jira jechuudha. Ashama akkam jirtu hordoftoota koo nagaa keessanii ani nagaa kooti galata waaqayyoo. Isinillee baga nagaa taatan baga jiraatan isin jecha. Egaa hordoftoota koo warroonni chaanala kiyyaa faaraa taatan immoo sabskraayibii gochuudhaan maamila keenya taa'ee warra ta'aa jirtanis galatoomaa ulfaadhaa'e. Inni itti immoo akkuma viidiyoo jalqaba irratti obboleettiin keenya jette hojii onlaayinii ijoollee baay'eetu seenaa jira. Ijoollee baay'eedha kan argaa ijoollee gara feesbuukiitiin gara tiktokiitiin ijoollee keenyaatti ilaalanii jira. Ani amma dhugaa aduun barreeffama isaanii isiniif amma maxxansa jechuudha. Barreeffama isaanii likkuma hin qabu jechuudha. Kooseen kan naan jedhu kootti kana godhe. Ani immoo har'aa miti durumaayyuu isa beeka jechuudha. Durumaan beeka jechuudha. Garuu hojii onlaayinii kun sobaadha. Sobdanii qarshii keessa hin nyaatamina. Akkuma agartu kana obboleettiin tokko kaffaltee qarshii 50,000 kaffaltee zeeroo galtee jechuudha. Mucayyoon durbiitii yaammoo jechuudha 14,000 kaffaltee mooshin jechuudha. Deebitee immoo takkaallee 8,000 kaffalte. Ijoolleen anuma kanama ofii kiyyaa beeku jechuudha. Isa kaffalaneet qurruu galtee jechuudha. Baadoo galte. Akkasitti osoo wanta akka hin fudhatin jechuudha. Oduu har'ayyeecha tokko ergite isaatu irra faayidaa guddaa qaba jechuudha. Kazzaa isin itti alalanii isinitti fakkeessaniiti malee hojii onlaayinii kun sobaa. Yoo hojii onlaayinii barbaadani hojiin onlaayinii hojiin tokkoon qarshii argachuu hin dandeessa. Akkasuma immoo yuutuubii hojjechuudhaan qarshii argachuu hin dandeessa. Barmajii garaagaraatiin qarshii argachuu dandeessa malee dhugaa siin jedha. Yoo kan dhugaa onlaayinii tanii hojjedhaa hojii onlaayinii tan hojjedha kan jettan yoo ta'e yeroo keessan qabdanii dhugaa isiniin jedha yuutuubii banadhaati akka kana hojjedhu kanatti hojjedha. Dhugaa isiniin jedha jechuudha. Akkanatti hojjedha. Kanatu isin milkeessa. Kanatu qarshii qaba malee wanti isaan isiniin jedhan kun qarshii hin qabu. Yoo kan dabalata barbaadan ta'e. Inna kanaaf adaraa keessan immoo hojii onlaayinii isinirraa of eegaa. Hojii onlaayinii soba malee dhugaa miti. Sitti fakkeessaniiti bakka leevelii haganaa geessi maalii haganaa geesse badhaasa qabdaa akkasii makiinadha jedhanii viidiyoo isaasitti erganii seeni si godha jechuudha. Ani ofii kiyyaa garuu hin kaffalseenne malee garee san gizee duraa tokko jechuudha qaata akkuma dura dhufe suniini seenee tan tole garee san garee keessa na seessiste ani kaffalu jennaan dhaggeeffadhuutii yoo sitti hannoo jedhee hin kaffaltanaan jette mucayyoon goddanyaatti akka jechuudha. Akkasuma feesbuukidhaan wal baranne malee waan beeknuuti. Dhugaa rabbi yoon baqa yoon akkas laaltee jettu waanuma kaffal viidiyoo san laalte kaffalii waanuma fe'ee jechuudha. Yeroo sammee qabeettanii kaffalteen yeroo san akka ammaa kana guddii miti. Yeroo san 4,200 qofa kaffalta. Kuma akka birrii Itoophiyaatti 4,200 qofa kaffaltaa jechuudha. Isaas seenta. Garuu isaas hin jedhan leevelii haganaa achi dhuftee qoricha gurgurtaa achi dhuftee maalii taata dooktorummaa nafe viidiyoo sasiniif fidaa jechuudha. Viidiyoo sosoba jette akkatti isaan sobanii namatti haalan hedduudha kan ani waan isaan jedhan san takkaayyuu guratti naas seenu. Innaa dhugaa dubbachuu fi seensi godha gaafa viidiyoo san laaltu garuu wantichi sobaadha jechuudha. Ijoollee irraa sobanii qarshii ka'e ijoollee ofii isaaniitii fakkeessanii suuraa achitti ka'anii suuraa viidiyoo waraabanii sobanii
akkasitti ijoollee keenya attaalalanii qarshii irraa guurrachaa jiru jechuudha. Kanaaf adaraa keessan of eeggadhaa isiniin jedha. Waaqayyo isin haa eegu. Akkasuma viidiyoota akkanaa kana yoo agartan ijoollee keessanii keessattuu ijoollee haarawaa dhufteef amma kun irra caalanne kan sirriitti isin ilaallatu ijoollee haarawaa dhuftani baay'inaan kan isin ilaallatu jechuudha. Maaliif guddinaa dhufta waan ta'eef jijjiiruuf dhufta waan ta'eef qarshii keessaniin qisaasichinaan isiniin jedha. Amma yookiin 20 30 hin ta'a jechuudha. Laa gizee sanuyyuu qaata 4,000 kaffaltee 4,200 kaffaltee seentaa jechuudha. Innaa leevarii ganaa geecha isa jalattuyyuu nama fiddu malee hin ta'u nama 6 nama 5 nama 4 akkas waan akkasii fidisiin jedhu. Ajaa'ibaa barre dhufanii ilaal atis hin geessita atis yoo dhaqxe nama 4 nama 5 geessita anis yoo dhaqe nama 4 nama 5 geessa jechuudha. La akkaataa walirraa argatanii akkatti isaan namatti shawwadanii nama dhattaalalan. Ilmi namaa kun addunyaa irratti cubbuu sodaatu agam akka jiraannu hin beeknu garuu cubbuu dalagaa deemna guyyaa guyyaadhaan jechuudha. Innaa kanaaf asin immoo of eeggachuu qabdu. Hojii dabalataa akkas hin jettanii onlaayinii barbaadani yuutuubii baradhaatii yuutuubii mataa keessanii baradhaatii hojjetadhaa. Tiktokii mataa keessanii baradhaatii laayivii sa'aatii qabaattan laayivii jedhanii isinii kaffaluu danda'an kaffalaa akkaataa namni liftarii sii kennee geemii waan akkasii taphataatti sii kaffalaa jechuudha innillee. Innaa irra caalattan immoo sirriitti kanan beeku yuutuubiidha jechuudha. Innaa kanaaf yuutuubii sirriitti sii kaffala gaafa hojjettee gaafa viidiyoo kee mataa keetii hojjettee jechuudha. Kanaaf adaraa keessan of eeggadhaa. Isin sobdii waan dhugaa isinitti fakkaate birrii keessan hin qisaasichinaa. Yoo waan gootan dhabde hiyyeessaa ergaatii nyaachisaa obaasaa itti uffisaa. Isatuu boruuf galaa keessii ta'a waan ta'eef. Isatuu jireenya keetiif sii ta'a waan ta'eef. Kuni garuu karaa deemaa akkanumaan kennuufin kuni jireenya siif hin ta'u obboleettii koo. Adaraa kee kan mana kushiinaa arabaa keessaa akka kootii jirtu tuni of qusadhuu isin jedha. Maaliif nuti gaafa of qusanne malee namni waan qabdu kana gaafa ati gaarii taate gaariin taa'ee suma si eeggata. Kana atis nama gaarii yoo taate nama gaarii taa'ee si eeggata jechuudha. Dirqama immoo waan ofii qabdu san qabachuu qabda. Kanuma keessan qabadhu. Hojii onlaayinii ani hunda ajaa'iba asitti ta'anii kan hojjetan. Ilmi namaa maaliif aga hojii mootummaa keessatti gubatu hojii madaama keessatti gubatu onlaayinumaan teenyee biyya teenyeen hojjetu ni ture. Innaa fakkeessu isin jedha adaraa keessan of eeggadhaa. Waaqayyo isin haa eegu isin jedha hordoftoota kiyya. Akkasuma warroon chaanala kee afaan raawwatu sabskiraabii gochuun maamila keenya ta'e warra ta'aa jirtanis galatooma ulfaadhaa. Akkasuma yaadaa fi qeeqoo qabaattan immoo koomentii irratti barreessuu hin dagatinaa isin jedha. Waaqayyo siif faana haa ta'u adaraa keessan of eeggadhaa.